hedduu galatooma asitti ka argaa jirtan bashannantu egaa namni hin beekne hin jiru pirezidantii Ooyaas turte amma immoo itti aanaa pirezidantii Waldaa Koominiitii Oromootis isinis akkasuma daqiiqa takkitti waa jettee gara gaafii fi deebiitti itti aansina. Galatooma Oromoo jirtu galatooma duraan dursee ijaan isii arguu kiyyaaf hedduu takka gammachuun dhaga'ama. Akkasumas Jawaar Mohammed yeroon jalqaba ani ilaalaa guddadhe TV irraa ka'e 2014 gaafa Oromoo First jechuu ture san middle schoolin barachuu ture Ooyaa keessa turre Ooyarraa performance goone akkasumas Minnesotatti carraa arganne galle alhamdulillah rabbil alamin biyya kana guddadhe afaan Oromoo dubbadhe haga dhummaa qabsoon itti fufaa qabsaan ni kufaa jedhanii qabsaawwan ni kufaa qabsoon itti fufaa gabrummaa hiddaan buqqisna yoo dadhabne ilmoo itti guddisnaa jedhame garuu ilmaan ittiin guddisu'an akka qeerrootitti akka qarreetitti ilmaan teenne itti hin guddisnu itti nu guddistan lafaa kaane humna isinii taana ija isinii taana isin duuba jirra nuuf jabaadha nuuf jiraadha baga lubbuun nu jiraattan galatooma. Hedduu galatoomii itti aansuun Ustaaz Naasir Hamzaa garan affeeruun gaafii fi deebii akka carraa kennuudhaaf keessummoota wajjin garana nu dhufu keessummoota nu makamu Ustaaz Naasir Hamzaa garan affeera carraa gaafii fi deebii ka isinii kennu isaanii gaa'idis ka isinii godhu Ustaaz Naasir Hamzaati. Mana kana keessaa bahuudhaaf daqiiqaa 20 nu affeera daqiiqaa 20 tanatti waan manees godhamtee jechuu danda'amtu qofa obbo Baqqalaan waan hedduu isinii deebisaniiranii odoo hin dubbanne hin deemnu akka hin taane waan ka'uu qabu qofa obbo Jawaaris obbo Baqqalaanis presentation isaanii keessatti waan hedduu isiniin jedhaniiranii gara Ustaaz Naasiritti carraa dabarsee gaafiif deebii kan akka nu hogganan isaanii kennee jira. Bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي أنجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله فارون قالني خربي سبحانه وتعالى تكو أرقني تقمني وبليان كينيا كخليس نبرا كفنيس كخليس مكين الرا buufamanii ajjeefamaniis yaadachaa ammallee keessattuu qaama adda bilisummaa Oromoo kan harkarraa 99 kan mana hidhaa keessa jiru yaadachaa ammallee duraan dursee maqaa rabbii 99 ummata keenya kan nurraa kufe hundaaf rabbi subhaanahu wa ta'ala warra haqarratti kufeef rabbi dil isaanii hadiisu rabbi araaramuuf ربي جنتها خنوف خنجرو ربي مدأسانها فيسو ربي بيئسان الرت ورنا جيان جرات ربنا هاقول جرانا واتكن سوداتنا واني قافة تشاجرو مرقنماتي ميتي حق أنماتي ميتي حق أكين والربي نوخني والربي أمامان نوخني خنوافو بل إنان قيان خنا أولغا منو قيا أرومو في أروميان إبادين بات بلساتاتي بلسوما إسيان أرفاتي garuu gammachuunii fi gaddinis walfaana waan jiruuf wanni nakkanname kun dalagaa jabaadha hojii cimaadha sa'aan asii qabnu sa'a gabaabaa waan ta'eef gaafii keessan irra guddaa obbo Baqqalaa Garbaa deebise na fakkaata yoogaa ammallee nutti haftee jettan جواري لين إبسيجرا تكر لمر جرمانيت فرانسيت مماكني سن بدا مالي واني غري يو فيتي هادني هادن وان برانا متي باسا كنافو غافي هيريني سني كنما غافي هنغافتمين غافي أدا غافي هاري نمك أوف دوبرتير رانا مشن إيرا رانا مشن أكم جتن ولي قال
dubartirraa nama 5 dhiirarraa nama 5 gaafii addaa tadil ammaan gaafatamin irra nutti hin deddeebiinaa waan jedhu irratti walii gallaa hawwootiif haa kennu dura ayyee yeroo naa kan ija yeroo keessan ayyee abshar maayikii isinii kennina maayikii warra qindeessitan pilaas immoo gaafii daqiiqaa takkitti ol taanaan isin kat godhan galatooma dubbii galataa ta'e irra deddeebi'ee namni galatoomaa jedhu sun osuma jirtu maaliif manguddootaa fi hayyoonni already waan jaanii jiraniif isaan isinirraa nyaadhama kallattiin gara gaafitti takka yaada qabdanitti achi dabra not too much explanation gara hawwootiin irraa eegaluu deema haadha otoo as bira maayikii isinaaf kanni haadha teenya haadha dhiiraa tanaaf dura hawwootan finneetii dhiira dabare inshallah seera jedhamee daqiiqaa tokko jedhamee namni hundinuu daqiiqaa tokko yoo dabarsitan dhiifama hojiin sa'aatii waan hin qabneef maayikii isin harkaa fuudhaa narra ilaalina. Obbo Jawar Muhammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa baga nagaan nu dhuftanii baga mana cinqaa san keessan deebaatanii baga nu dhalattan jechuudha. Ani gaafiin kiyya ji'a kana guyyaa jaha kaafaawwan waajjira bananne jettee bakka maratti gammachuu ibsitee aanaa radeemtee oofisa isii bante oofisa isii taa'anii balamaaf jaha akka cufame san jechuudha. Amma koo hooggantoota kaafaawoodhaa ka oofisa banan bakka oofisa bananitti hidhatti guurutti jiran. Isinoo garaantii maalii qabda yoo biyyatti galtan? Bakka sanitti isin deebisan ani ka jedhu namni waajjira eeyyamee deebi'ee nama hidhe isin garaantii maalii qabda ka uummata kana sochoosutti jirtanii? Kanaafuyyuu gaafii kiyya silaa baay'eedha amma daqiiqaan qabu galatooma ijoo waan hin gaafatamin waan ta'eef. dubartiin hawwooti yoo hawwooti taate qofaan qabas hawwootiin gama mirgaatiin jirtu gama bitaati namni gama narreef dura qabata achi gaafa yeroo keessa nama ol kaasi gaa'oo جو هر رد شو خيتيف بقى جمعني حديبنا سانتلو لسه الله كمان مراوت سيسي جمعني بقى ركضي على سباس وتو جمعني بقى جلوفتن أنا مو قافز نفيك كم بقى لي جنبالو بقى شوف الدريسة عن كانوا موفقين عن كانوا موفقين خارج باقي الغازي تو ديبزين ترى وأنا قافلو ورا بقى تاخينيا هو كذا كأنه شوف خارجه خاسر كبيجو خارج الجفا أكبرت أخيني تقولون جافدو ميديا بقى سنين ما والبلا ليفتن والبلا ليفتنا تكتها مخاطة قدوات والجافدا أفاني كنيسة أفانا باراتي أكسر نبرو ليه يوتي بس كتير كم باس تاني من عندنا أنا بتقول فمي أنا بقول سومي ميتي أما تاني على المسلم هتودو بعد فاول جافدا أما إيه ميديا بقى ولا تعقل كم بعدين تناسي جافدا Nami sadafana hawwatna nami sadafana thank you waalaikum assalam warahmatullahi Nuti aku, iftura isi dia jawab isi
fakkaatu Oromoo ta'uu dalagaa jennee eebbaan isin dhaggeessine. Baga nagaa dhuftanii wal agarree waan isin hojjettan isinuma duuba teenyettu waayin isin dhaggeeffannaa isin bakka haftuu nu geessitanii kheyriin isin jalaa deemtu baga nagaa wal agarree. Namni dubartiin afuraffaadha. Injiru. Okay, right there. Yang bisa, balik kasar. Balik kasar. Saya ni. Amdia. Nama tu tuba si dura masa tu. Okay. Ani gafis kamu Johani di bakal ada tu. Hegere dereda mal fakati. Especially negotiation akan border ti amna ja teras gati tu dia mungkin temu. Nato Oromia jadi jadi fakati. Gafi kena jalan mandiri tu please. Listen. Agak hire dekat tempat ini sedangkan mana boleh berapa masa tu kan? Beri ira. Kalau saya Gafi punya umat orang akan agak saya kesal jadi Gafi lama fa opo bukan agar bagi opo Johan Muhammad umat orang tulis hal namure hal kabure kabur kena kagawang kena bersisa tuansan ke atas dia biar dia lebih orang boyo aja ni kalau ni aku kisina dah jadusan kami boleh jual lalu jalan kumane ada burung yang pilih soal bahasa kena rasan pilih soal aku yang boleh hidup hidup no boleh hidup yo aku yang mana hidup fatam yo hidup fatam sabi warane kamne sabi warane kamne tufatama sabi tokuma kamne tufatama tokuma rabbi no hakenu sakala chugamna gabi na mafamo mata orobo debisne hidachina male irahi kachina sabat kurtisan kudan ardas kor salam alaikum nama malib bakata kauti walitin kamne Wari ira hati kemana ni tu mate. Shafi ref dura base walke sugar. Hausa. hey ini kasih tu polis kan. Anak Hausa. Ani yang muslim tu, muslim ko orang ni orang mami tu. Walke sugar kami. Walke sugar kami. Boleh umat muslim tu ko bakal ni negara ni tu orang mati jabs. Na Hausa. Wanya sana apa macam wajib. Mana tu furadan. Isim orang itu surban. Walke sugar surban. Asal Shafi kau. Abraham, come forward here. Kami welcome. oh
warri gamasina eeggata yeroo takka sirra churufa nama wali jajjeeruudhaaf taa'ee jira nama sanaan kunuunsa kenna. Sagaleda اتقاء
ሶስተኛ የመጨረሻ አትጃዋር በቅርብ ጊዜ ባረጋችሁ ጥያቄ ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ በሚል ስጋት ይመስለኛል የአብይ ደጋፊ ሆነ የኢትዮጵያን ኦሮሞ ተወላጆች ይህንን ነገር ግልጽ ቢያደርጉልን እና አመሰግናለሁ። ሌላ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وسلام واحد دولان ببشو بربادة دقيقة فكنا خنما مليون ميكان كان دوبا جورو قافية كياكا كما شكله كابو قال علمنا ما تقو دلقنا ما تقو تنبون دلقنا أبرهون كي دلقنا تكسان بونسيتي نولي بونسيتي تاتي شكي دكتور مالك جوهري في ولين وفدت كبسواني من هدا سنة وصو أمة قرآن وتدابت أيوم مساني نبي سامبيو دلقا إسانيتي أمة قرآن وتدابت أيوم دلقا إسانيتي مولتني جيران هافية قافينتية أرانتنا ديبيانيتيني نجايا بوس نجان نجايا بوسون برباتشي سود برب نيز نجالنا نجايني إرّن برنجلان نجاين تاتو بيها كوبا كبادا. Wait, hold on. Let me finish. Yes. Let me finish. Gafin am fitada. Nagayni irren biranjiran. Nagaya ad-dunyan harka doytef. Nagaya ad-dunyan jabdun harka jiraatef. Example tanuftahu dandesu. Nagaya buusinsa Falasini fi Israel dujirtu hayadannu. Amas soddom ifdemte Falastin irre waan dabdef. هاي حركة سيدا دبد نوتيس يو إرهن كبانة حكا هن كبانة نمني نوف حكا خيني نوخن ننجرو بلسم من خدادان هن أركم توجه شوية وانتوكن إرسا إن برباچس غافي كيسا قوفا إرسا كتي تنجر كورن نور بيكو بيكا Tole galatoma gaaffii ani gaafadhu gaaffii dhuunfaa koo otoo hin taane gaaffii namoonni kallattii miidiyaadhaan gaafatan gaafadha. Itichaa guddataati Oromoo Diyaaspooraa miidiyaa irraa Jawaar gaaffiin si gaafadhu dhuunfaatti jechuudha akka waliigalaatti jechuudha. Jalqaba sochiin atitti baay'ee beekamtee Oromoo baay'een si leellise keessaa Oromoo First kan jedhudha. Isa kanaan immoo OMN hundaa'ee milkoominni guddaan itti dhufeera. Amma yaada Oromoo First jedhu gara Itoophiyaa Firstitti waan jijjiirti fakkaata jedhamta. Isa kana irratti deebiin kee maali? Inni kan biroo waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti namoonni leellisu haala qabatama biyya sana keessa jirutti dhugumatti osoo waraanan qabaasiin osoo qawween qabaatiin karaa nagaa milkeessuun hin danda'amaa laata? Isa kana akkamitti ilaaltu waddi kafaa'oo? Inni kan biroodha obbo Baqqalee Garbaan amma gaafa dubbatan baay'een isin kabaja barsiisaa kooti haa ta'u garuu waan kaastanitu jira dubbii keessan keessatti haala qabatamatti yeroo ammaa jiru kana keessatti karaa nagaa furmaata kennina kan jedhudha. Dhugaatti maal abdattaniiti haala nagaadhaan biyya sana keessatti hiriira waamtanii mormii gochuun hin danda'ama? Isa kana akkamitti wabii godhattani? Inni dhumaa wannoo jechaa jirtu mootummaa wanna kana negotiate goonaadha. Akkamitti negotiate gochuu dandeessu? Aangoo maalii qabdu? Isinuu hidhamaa turtanii mootummaa faanoo hariiroo hin qabnu quunnamtii hin qabnu jechaatti jirtu. Haala kamiin immoo dhimma kana negotiate gootanii haala Oromoof Oromiyaan yeroo ammaa kana keessatti keessummeessaatti fudhachuu dandeenya? Fakkeenyaaf taatee eengadda Gambeellatti mudate kaleessa immoo kan Walloo irratti konkolaataa irraa buusanii namoota akkasitti ciran kana keessatti dhugumatti saba kana levelii jaarmiyaa kafaa'ootti furuun ni danda'ama? Galatooma. Hangaaf makiyyattan seena baga rabbiin isaan baasee yoo gartee anaa hafee malee dubbiin hin hafne haa ta'u reefun tana sautii isinittan ol fuudhe dhiifama. Wanni sautii isinitti ol fuudheef wanni Oromoo cabse warri lafa odoo taa'u kan lafaan achitti bahee nama wanni ija amma gartee wanni diisitti dalagame wanni obbo Saamuul irratti dalagame waan qalbii namaa cabsu walaakin ammoo yeroon geessen asitti gartee ummata Minnesootatiif
maqaa itti godhe yeroon geesseedha isa galatoonfadha rabbiin umrii isaa haa dheeressu abbaa ilmaan isaa haa godhu karaa sheekotiitiin ustaad Naasirilleen gartee bakka tanatti gabbee akka ulamaani keenya gabba'u kan godhe haa galatoomu ammoo gartee Joohar Muhammad Baqqalaa Garbaa baga rabbi isin baase nuti odoo isin achitti isin kenninee jirra duutan jennee gartee dhiifnee jirra jarri kun gartee ni baanii ni garran jenne baga haadha teessaniin ilmaan keessanitti walitti isin deebise dhaamsan qabaa dhaamsa ijoollee walloo hidharraa qolataa ibroodha walloo ergeetu jira karaa gartee yeroon geessatiin isarrattan ergaa Jooharii obbo Jooharii nu gahaa jedhani inni akka isiniin gahu tan ammoo aakhira biyya tana gartee nagaa goonaa jettan biyya tana akkatti nagaa gootan odoo Abiyyi Ahmad wallaalan humaan beeyni achi jiru odoo Alamuu Simeedha kagartee ituu fi Karrayyuu waliin fixe kajoollee walloo fixe achi jiru odoo Awwaluu Abdii kadhuufun irraan citin Baale keessa jiru akkamitti biyya saniin deemta Joohar Muhammad akkamitti nagaa godhuu barbaaddan ana abbaa leencoti sin galatoonfadha telefoona kiyya takkaa lafatti ilaallee sin galatoonfadha obboleessa kiyya naa jiraadha abbaa kiyya Joohar obboleeyyan kiyya hundi keessanuu naa jiraadha umrii naa dheeradhaadha gartee galatoomaadhaan isiniin jaa Gaaffii akka isaan jedhani gaaffii uummata walloo kan jedhu already pireesideenta Jawaariin dhaqabee jira gara keessaafi isaan yaada irratti ni kennu. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبليانك يا بقلا غربا في جوهر محمد الله دوران درسوتي بقى ربي اللبو اسم باسي بيتان اسم في دي أهلي كيسان كان ربي والاسم نقر سيسي اسم انجرا تلمفا نمن انقلاو تنفتشو هدو اسنتين ديرسو وان انقلاو تنفتشو هدو وجولي غافا جوهرين هلكن تدولا أمنيا ست أولا نمالي يتين ديم نتسن نمني واني سيدو بتونجرو ilmaan sun ilmaan teenna ilmaan galata qabdu ilmaan ruuhii nama kanaa baafte talammaffaati obboleessi keenna Joohar biyya Awurooppaa keessatti yoo haasa'u godhu jala deemnee dhageeffataa turre waa'ee tokkummaa Itoophiyaa dubbata nu Itoophiyaa jaangurraan illee dhagahuun feenu neber duunee awwaalamna malee ar'arraa qabnee Itoophiyaa dhagahuun feenu waan kana lamuu akka nutti hin deebine nuti cinaachi keenna gubatee jira nafni keenna cinaan muramee dhumee jira kalee balee guyyaa dhangaddaa banii shaangulitti ilmaan Oromoo waan godhan argu jirtan isin nagaa uumnettan nagaa uumna jedhee Joohar biyyatti gale nagaa dhabee mana hidhaa seene nasbee isaa rabbi baase bakbi nagaa isa deebise yaa obboleeyyan tiyya walin sobnu kan bilis tukkuma eegal billa alayk gaafa biyyatti galan Baqqalaa Garbaa waliin Wallagga dhaqanii waraana Oromoo irraa hiikanii galchan waraanni sun summii nyaachisanii dhume namni waan jala sanii dubbate jira hin jiru arrallee ammootuyyuu waraana Oromoo ka dhiiga ufii jiise hidhannoo hidhate diina ofirraa furguggeessaa jiru dura dhaabatanii tokkummaa Itoophiyaa maaliif faarsan
حرام عليك والله بالله تالله والله بالله تالله ورب الكعبة إثيوبيا نتم فارسنا لهم السلام عليكم Araba keser,